bakka tana gaana dhaggeeffadha. Taan al-al'aab warriyaadiyyaat taphaa fi ispoortiilee daguu keessa wanni nama naqu. Taphaa fi ispoortiilee sila ispoortiin barbaachistu war diina islaamaa keessatti ispoortiin barbaachistuudha. Egaa rasuulli rabbii sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahan jalla jalaalu mu'mina laafarra bar mu'mina jabaa fadhaan jenne garuu cufa isaanii keessattuu gaarii jiraa jee bar. وفي كل خير جيغا اي مؤمن وحيتو جبا بر وبلينكي وحيتو جبا علماء اما يرو فسرتو وحيتو جبا كتي وحيتو ايمان ساتين همنان واميقت اما تپا امان تنا يولالتي بر والله الذي لا اله غيره مي گند چفاتو انجرتو پلي ستيشن انجرتو ايغا پولين انجرو آيا بانكيرو آیا اوبلیسو موبایل امان تنا نموتو موبایل سمارت فون قبابر موبایل آقل قبا گرو ارهدون اسا آقل آمیتین سنجا خلق مسکینا گیم ارتی گوتا بر گیم ارتی گوتا بر گیم تیسے من نما چفاتو وائی فائی جرا گیم ارتی بوستے یرو ساعتے میک آمیک اتی اجیستو اوبلیسو اسی تنا تو غفلہ کیسا دگو اکا آخرہ ہی یان اوبلیسو سرات آجرا محشرات جرا اکا یان نتنو گوڑو taphaa fi ispoortiidha ani isii hin godhina ispoortii faa hin godhina hin jennin isin hin jabboleessu laaltana sallu ala nabi rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wasallam ispoortii zamana isaa jirtu bi abii huwa wa ummi sallallahu alayhi wa alihi wasallam irraahi dinniinee yoonin isin hin jekkam jettan laal kamaa fi الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والترمذي في الجامع وصححه علامة الألباني لغيره كما في صحيح ترغيب رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سكن البادية جفاج ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى أبواب السلطان افتتنج من سكن البادية نمني باديات جفا نيغو غوغاجي وبوليسو الأعراب أشد كفرا من جنة تنافي إسانو مغالتي كان جاني وبوليسو نمني مالف نبيتني حافظ ابن حجر رحمة الله عليه رحمة واسعة يو أكسرتي إرتي دوميجي هذه أنتني نتفاد يتلمدات سبورتي نسي ومن اتبع الصيد نمني اللولما جلديمي غفل ندغتاجي اللولو ni beetani mi obboleeyyan kiyya islaama ni beetani mi allolu re'ee kurupoo gaara kana warni jirti bar waan meeqa allollatto obboleeso ispoortiin san ispoortii seete jara waan san godhu hin agarree boo qaama isaanii bar obboleeso habba habbatti kun cufaatu kababbaga qeen isin hin jaabar xunchaan isaanii maaliif yoo san irratti dawwamte obboleeso yoom adaanee salaanni na dabaruma jaa guutu maaliif isii san jala caca'u jiraga namni huloolee mootummaadhaa dhufe ammoo iftutina inni san ni mokkoramaa jee ulaa mootummaa dura nama dhaabbatu rabbiin hin godhini aalima meeqaa fi daa'ii meeqaatu akkasitti daaraa ta'een sin jaabar eegaa gubboon beeytu gubboo nyaadhu sin jaa nama si hamachiisa waan meeqa si godha ifiif diinni isaanii laafoota kashlapheedha atis kashlaphee si godhanii haa ilaali ispoortiin tun faayidaan isii qabdu waliin laalu jirra obboleen keenya ammaan tana irra hedduu ijoollee teenya moobaayil ismaartifoon qaban as keessa gaafa tokko laala ammaan tana kaandii kiraash tajaajamtu jiraami ni kofaltii nuti ni dabatta warta naaf kofalta hin dhaabbattu bar obboleeso hin dhaabbattu yoo leevilii olii geesse ammas waayifaayi abdeet godhi isin jetti ammas abdeet gootaani karaa biraa si geessiti ta guyyaa takkatti dhumtuu miti gaawwanti ta biraati jira ammas bar guyyaa sadii torbaan lam guyyaa diidamii takka baatii ta deemtu jira inuma ammaan tana ispoortii isii yoo laalte obboleeso namaatu daawwatee ilaalaa bara arafaan akkasitti walitti hin qabamnuun sin jaabar nama geem san laaluudhaaf onlaayinii geemii jira namaa waliin katabattu koompitara waliin katabattu jira mee ijoolleen teenya maal taate gaa mee maal taate mee bu'aan isiin goote hawaasa keessatti mee maal taate urjii taate fakkeenya godhate akka silaa abaluu ilmi kiyya naatee eenyu je obboleeso eega
mee naa himigaa nuti mataa keenyarraa jalqabiitime daaraa si gootii obboleessoo sa'aa meeqa guutuu akkan siin jee ta sa'aatii miti bartun ta sa'aatii miti gaafa ijoollee bar nutis obboleeyyan kiyya ka islaamaa yeroo bakka garii ammaan tanaan jeeni obboleessa kiyyaan hin jee nama yaamtan dhabdaniititi ana muhaadaraa na yaamtanii hin jeen masgida alladhi masgida kana nin beekaa ani sheekootii keessa jirtuun beekaa ahlus salaa wal fadli wal juudi ulamaa'ii keessa jirtuun beekaa ramadaana dhufeetiin asitti salaata bar ijoollee khushuu'aa qabduutun nama salaachisa imimmaan qabachuu hin dandeessu isa duubaa yoo salaatte ate akkas nama dhukkubsataa yaamtanii hin jeen nama miskiina kophee teessan isinii qabuu hin malle akkamiin na yaamtan obboleessu nama biraa yaamtu ijoollee dirree ustaad akkamii kana jetta marriya gaafa duraa nutis gaafa ijoollee yeroon dardara akka kiyyaa agaru obboleessoo nutis dabarsine garuu akkanatti nuun gorsine ni jiraami walitti qabee gorsa keessatti nama dhawuun agarre tunna keessa jirti dhiisuun qaba maariyoo san xiqqoodha humaa ta'ammaan tanaa maariyoo miti ajallakumullah torbaan sa'aan deemtuun siin jeebar baatii deemtii numa deemti abdeetuma godhii siin jette ati waayifaayi namaa jala teesseetuma abdeetuma godhaa ooluudhaati haayamee ijoolleen teenya meegaamee ija isaanii dhukkubsu qaama isaanii dhadhabsiisu ibaadaa jettaa hunno kashilaphee wanta akkan danda'u yeroo khutbaa imaamtichi keenya yoo daqiiqaa 5 dheerese sijja maaliif duute gaa dhadhabne gaa ispoortii geema obboleeyyan kiyya daaraa nama gootiin isiniin jaa walii galuu jirraa miti dhagayuu jirtanii likkitti